Ashamaa harka fuudhee hordoftoota alamtuu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkasuma haara bakka nuftanillee baga nagaadhaan dhuftanii akkasuma duraan kan turtan immoo baga nagaadhaan eegdan obboleewwan koo haara immoo har'a viidiyoo kana kan argaa jirtan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'aa na jajjabeessa isiniin jedha. Najjabeessa hanga ammas kan wajjin turtan hunduma keessanuu baay'ee isin galateeffadha ulfaadha obboleewwan koo isiniin jedha. Egaa guyyaadhaa viidiyoo haaraa qabadheen dhufeen jira. Egaa innis rifeensa keenya akkamitti akka dheeressuu dandeenyu akkasuma immoo kan haphatis akkamitti akka nuuf baay'achuu danda'u mala gabaabaadhaan jechuudha. Egaa innis ruuziidha jechuudha. Ruuziin kun egaa akkaataa garaagaraatiin kan hojjetamudha jechuudha. Ani immoo kan fayyadamu haala amma hojjechuudhaaf deemnu kana jechuudha. Egaa innis maa'inni ruuzii kana jechuudha. Ruuzii ni qopheeffannaa. Ruuzii kana hanguma barbaannu ni qopheeffanna jechuudha. Kanaafuu egaa ruuzii baay'isuu hin qabnu maaliif yeroo bilchaatutti waan baay'atuuf xiqqeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu bishaan xiqqoo baay'isuu qabna jechuudha. Maaliif ruuziin bishaan waan dhuguufuu jechuudha keessaa. Egaa sana booda ni dhiqnaa baay'ee hin sukkumnu yeroo dhunni xiqquma awwaaruma isaarraa dhiqneetu yeroo dhuma lama bishaan lollaanee dhiisnaa. San booda bishaan ni danfifanna jechuudha. Bishaan danfisnee itti naqnaa egaa bilchaate sirriitti erga bilchaate booda bishaan isaa jechuudha kan ruuzni erga bilchaate sirriitti furdata jechuudha. Sana booda egaa ruuzaa ni dhimbiibna jechuudha. Ruuzicha keessaa dhimbiibnee ruuzii hin nyaanna jechuudha. Bishaan isaa san immoo mataa keenyaaf ta'a. Kanaafuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Mataa kan caccabu akkasuma kan haphatillee ni baay'isa jechuudha. Itti fayyadamne addaan kutuu baannee itti fayyadamne bareeda. Torbeetti biyyaansi yeroo lama yookaan immoo torbeetti yeroo tokko osoo fayyadamne baay'ee gaariidha. Osoo addaan kutuun itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf egaa rifeensa keenya dhiquudhaan duratti wanta adda addaa dibuu qabna. Waan akka muuzii akkasuma immoo qibaatiiwwan adda addaas fayyadamuu qabna jechuudha. Egaa qorreen boodatti egaa ruuzii kana ni dibanna jechuudha. Baay'ee bareedaadha akka koondishineriiti jechuudha. Baay'ee lallaafaadhas. Baay'ee namatti tola. Kanaafuu oduu addaan kutiin itti fayyadamaa isinii jira obboleewwan koo waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo laayikii sabskiraayib gochuu akka hin dagannee chaawu. Oh,